Ashamaa harkafuuni akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaanala keenya jalatti argamtan hundi keessanuu bakka jirtanitti nagaan isin haa qaqqabu. Isiniin jechuu jaalannaa har'allee barumsa akka qabannee kara keessan dhufneetoo jirra. Egaa kana gaafii xiqqoo baay'ee ciccimoo ta'e waan ta'eefidha malee gaafii keessanis biraankiin hojjedhaa diraamaa jettanillee daganneeti miti. Garuu immoo qabxiileen kun nama kamiyyuu ni fayyada jennee kanuma dirqama ta'e irratti hojjechuudhaaf dhufneetoo jirra. Video kana like share gochuun dagatina warroonni chaanala keenya faarawaa taatan immoo subscribe godhuudhaan maatii keenya taasiniin jechuu jaalanna. Inni sunillee maal inni obboleettii tokkotuyyuu karaa imootiin gaafii wayii kan nu gaafattee jira. Inni sunillee waa'ee jireenyatiin wal qabatee qarshii 300,000 qaba. Mana immoo tanaan dura Beeruut irratti hojjedhee galee lafa bitee lafa qullaadha malee irratti ni ijaaramne mana ijaarree qarshii kanan qabu qarshii 300,000dha. Waggaan galee maal waan ittiin hojjedhu jira qarshii kanaan jettee gaafii nu gaafattee turuu jira jechuudha. Isarratti nama kamiifuyyuu yeroo baay'ee namoonni baay'een qarshii harkatti qabatanii qaala'insi jireenyaa akkanaa jireenyi biyya keessatti akkanaa maalan hojjedhaa kan jedhurraa kan ka'e namoonni baay'een gaafii adda addaa ni qabu. Isa saniif deebiidha jennee deebii ta'eef qabannee dhufneetoo jirra. Karuma nama deebii deebisittan isin dabarsa. Asumaan immoo namoonni adda nuuf hin baafne maal jettaniif gaafa tokko viidiyoo isin hojjenna jechuudha. Maqaa keetillee gaafachaa turanii. Kanaafuyyuu isuma hundaayyuu sababa isin goone viidiyoo xiqqoo wayii yaada keenyallee waan hundaa isin ibsina. Amma garuu gaafii namoota deebisnee kara fuulduraatti immoo hojii keenyatti fufna jechuudha. Ammaaf karma isaatiin isin dabarsa. Maqaa kee ibsattu jalqabuma. Ishi akkam jirtu chaanaalii keenya jala kan jirtanii bakka jirtutti nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u jecha. Egaa kaarraa yaa'u maqaa koo baay'ee na gaafachaa turtanii rakkoon qabu. Maqaan koo yaa'u Malkaamuun jedhama. Maqaan abbaa koo Tashoomaa jedhama. Innaa hojii kana oolmaa hojjechaa jirra jechaadha. Kanaafuu inni isheen obboleettiin keenyi isheen irratti dubbatte irratti birrii 300,000 qabadheen jira. Birrii 300,000 kanaan dhufee maal hojjedhaa jette. Lafa bichaa bitattee jirti malee mana irratti hin ijaarre. Lafa ishee irratti jechaadha. Birriin kun immoo mana ijaarrattee waan hin jirree fi birrii 300 kana qabattee birrii 300 kana qabattee yoo dhufte waan ittiin hojjettu jira jedhee yaadu. Mana ishee irratti ta'e garuu hojii guddaa ittiin hojjetu. Garuu mana ijaarrattee hin qabdu lafa duwwaadha waan ta'eef lafa duwwaa kana irratti immoo birrii 300 qabattee yoo dhufte hammuma dhuftee hojii jalqabdu kana birriin kunis xinnoodha baay'ee. Kanaafiyyuu achumatti waggaa 2 irratti dabalattee lafa ishee kanarratti mana ijaarrattee birrii 100,000 150,000 200,000 yoo qabattee dhuftee hojii guddaa hojjechuu ni dandeessi. Haa xinnaatu birrii 100,000 qabattee dhufteeyyuu lukkuma otoo horsiiste lukkuma irrattillee baay'ee hojjechuu ni dandeessi. Inqulaalii puuphaan ishee bu'aa qaba jechuu barbaada. Kanaafuu wanta akkasii hojjetame malee harka duwwaa dhuftee birrii 300 qabattee yoo biyya kana dhuftee waan ittiin hojjettu hin jiru. Maaliif hin xinnaata yoo mana yoo qabaatte irratti manatu baay'ee murteessaadha biyya keenyatti. Manni baay'ee murteessaadha. Manni kan ishee yoo ta'e waan barbaadde hojjechuu ni dandeessi. Garuu mana kiraa keessatti birrii kana qabattee yoo dhufte waan hojjetamu hin jiru. Maaliif wacii baay'ata. Garuu mana hansheetii yoo ta'e waciin hin jiru jechuu barbaadeetan. Kanaafuu yoo waggaa 2 irra achumatti dabalattee waa harkatti qabattee mana ishee ijaarrattee yoo dhufte hojii bareedaa hojjechuu ni dandeessi jechuun barbaada. Yaada biraa yoo qabaatte isheen itti siin dhufte jechuu barbaade. Asirratti yaadan qabu keessattuu namoonni baay'een biyya keenya karaa biyya ormaa keessa jiraatan jechuudha. Amma kanarratti waa'ee qaala'insa jireenyaa kanaan wal qabatee baay'ee namoota baay'ee bitaatti ta'etu jira. Nu warra biyya keessa jiraatu wayya warri achi jiraatan baay'ee bitaatti ta'ee jira. Maalan godhaa qarshii kana qabee galee qaala'insi jireenyaa akkanaa waan xiqqaan socho'uun hin danda'amu jedhanii baay'ee namoonni baay'een kanarratti gaafii gurguddaa ni qabu. Fedhii malee immoo biyya ormaa keessallee kan jiraachaa jiru ni jira. Waan beekuufidha jechuudha kanarratti kanan dubbadde. Kanaafuyyuu isa qabxii wayii tuqxeetu turte.
mana as keessatti biyya keenya keessatti manni murteessadha jettee turte eeyyeen manni murteessadha. Aguma feellee magaalallee haa ta'u magaalaa xiqqoo magaalarraa illee waxaa illee gizee jedhellee ta'u mana mataa ofii wayyaa miti ture waan feenitti hojjechuu ni danda'a. Asirratti obboleettiin keenya kan jette illee lafa nan qabaa mana hin ijaarratini kan inni bira hojjedhu immoo deemuu fi jettee dubbattee turte. Garuu eenyumtuu biddeen irratti jechuudha keessattuyyuu biddeen hojii namaa ni kabaju warroonni biyya ormaa ta'an yookaan hararallee ta'an nan hojjedha wanta cubbuudha. Takka hamtuu taate malee si fuutee sin galchitu hin jijjiirti fi ofii barbaaddee galchaa jirti waan ta'eef nan hojjedha wanta kara birootillee deebisaniitillee hojjetachuu ni dandeessu osoo waggaa lamatti dabalattee xiqqaatullee mana ishiititti ijaarrattee mana ofii keessatti waan barbaaddu hojjechuu ni dandeessi. Keessattuu atis dubbattee hojjetta waa'ee lubbuutirraa kaatee. Cubbuun qabu hojiin barmana ormaa keessattuyyuu wanta baay'ee hojjechaa turre miti maal isaan caalu. Qilleensa gaarii namoota afaan kee dubbatanii wal argaa fira kee argaa lammii kee wajjiniin waan feetee yoo hojjette hoolallee yoo horsiiste qabeenyadha kun. Hojii irratti hojiin tuffii hin qabu. Inni guddaan namni kan duu kan iyyuu uummatu gaafa hojii filatu. Hojii filachuun namni kamiyyuu hojii kan ta'e hojjennaa namni geeddaramne hin jiru. Garuu immoo biyya keenya kana keessatti namuma mana mataasaa qabutu hojii hojjeta. Amma warri kaanii manuma kireessanii suuqii namni warri godhan kun yoo gabaa qabaatan malee deebi'ee gibiraa fi mana kiraa bukkeen darbu waan isaan hojjetan. Kanaafiyyuu manuma ofii wayyaa hojiirra keessatti hojjechuu fi hambiraan hafee horii maree horsiisan. Manni waxaa jedha taanaan jechaadha. Iddoo namaa mijatu taanaan hojiin hin tuffatamu. Hojiin kamiyyuu lukkuun horsiisuunis jira. Daldaaluunis jira. Waan baay'ee jira. Daldaalumti kunirree mana ofii yoo ta'edha. Nama gammachiisee kan hojjetan waan baay'eetu hojjetamuu ni danda'a. Kanaafiyyuu achi taa'anii eega namni kamiyyuu hojii hojjedhan jijjiirama jedhee deema. Asii gaafa deemu edda achi deemu immoo karoora mataasaa danda'e qabaachuu danda'a. Maaliif asii deemee hojii birrii hammam yoon qabadheedha. Waggaa meeqa yoon hojjedheedha. Ufee hojii mataa koo hojjechuu kan hin danda'u jedhee itti yaaduun irra jiraata. Birrii hammam yoon qabadheedha. Yoo mana ijaarradhe moo yoo lafa bitadhe moo yoo maaloo godheedha. Kanan hojii mataa koo hojjechuu danda'u jedhamee yaadamuun namarra jiraata malee achi deemanii achis bittinsisanii gaariin ta'u. Kanaafuu achi deemtanii achuma teessanii warra kee yookaan abbaa kee yookaan haadha keetti ergattee mana mataa kee ijaarratte edda mana mataa kee ijaarrattee booda bakka 200 ta'u 300 ta'u 400 ta'u isaa olis yoo ta'e harkatti qabattee dhumnaan hojii bareeda hojjettee dheeyyaata. Hojii bareeda. Bakka asitti waannaan biyya keenya kana keessatti mana mataa ofii qabaachuudha. Mana mataa ofii qabaannaan hojiin hojjetamne hin jiru bakka. Hojii kamittuu ni milkaa'ama bakka. Waannaan hojii fedhii sammuu. Asirratti walumaa turtuu dhiifama. Amma fakkeenyaaf waa'ee manaa kanarratti namoota baay'ee dhiibbaa ni qabu. Amma fakkeenyaaf mana bitannaa gaafa jedhan maatiin isaanii gaafa dhufu gaafa deemee ilaalu bootaan kun bootaa wadhaa jedhudha. Bootaan kun fagoodha magaalarraa jedhanii ijoollee waa baay'eedhaan daangessu ijoolleen qarshii baatteetiidhaan jechuudha. Rakkatanii nama isaanii bakka bu'uu dhabanii namoonni baay'een murtoo dhabanii kan wajjin rakkatu hin jiru. Mee isaan akka moggaa godhaniidha haala kana kan mijeeffatan. Qarshii baatanii yoo dhufanii asitti silaa faayidaa hin qabu qarshiin. Achitti immoo maatiidhaanii nu bitaayii as teenyee irratti ijaarrannaa gaafa jedhuun maatiin bakka magaalaa guddaatti bituu fi qarshiin isaanii gahaa miti. Gaafa mooyyuu warraan immoo bakka waxaa jedhetti nu bitaa gaafa waxaa jedhaa bootaa kana binnuu jedhaan maatiin. Mee kanarratti maal jettaan? Maal inni waxaa jedhu kunis ikkoo deemee booda katamaa. Maaliif katamaa keessa jiraatu malee kamiyyuu ikkoo gaafa katamaa ta'u ikkoo tokkichumaan katamaa ta'a miti. Maaliif har'a yoo asitti namni tokko ufee mana ijaare borummoo nama tokko dhufee ijaara. Kanuma keessa katamaa taa'aa deema malee haruma katamaa guddaan ta'u kamiyyuu katamaamti kamiyyuu tokkorraa ka'a. Tokko jedhee 2 3 jedhee
safari babbareedaa dhufa namni dhufee ijaarrachuu jalqaba akkatti katamaa kan ta'u malee calluun jedhee miti takkumaan katamaa ta'a miti. Isa katamaa keessaa immoo bitachuuf akkamii isaanii hin danda'u. Isaayyuu. Amma katamaa guddaa keessaa mana bitadha jedhan miliyoona sadii tuqaa shanii hanga afurii hanga miliyoona lamaa jedhu. Isa kana immoo bitachuun ulfaata. Goonguma. Hin danda'amu. Kanaafuu katamaa keessa ta'ee xinnuma katamaa keessa ta'ee boriftaan katamaa ta'a kan jedhamu. Amma isaan irraa achi hojjetanii dhufanitti bakka katamaa taa'ee kan yaadamu yookaanis immoo yaadamu otoo hin ta'e katamaa matee bakka caafisaarra boriftaan kan itti guddachaa deemu jechaadha. Kana yoo ta'e bitatanii irratti mana ofii ijaarratanii hamma dhufanitti immoo katamichi guddaa ta'uu danda'a. Maaliif har'a namni tokko ijaare borimmoo nama tokkotu ijaara kanuma keessa bishaan hin galaa mabraatiin hin galaa kanuma keessa guddachaa deemaa jechuu barbaadanii malee birrii qabaadheetanii ganaa isuma katamaa keessaa birrii walitti qabaadheetanii isuma katamaa qixxa lamaaniin bitadha jedhamee yaadama tanaafuu kana boris dabalaa deema otuma jedhanii otuma bitatanii hafuu jechaadha. Kanaafuu irra caalaatti maqaa isaaniitiin maatiin isaanii maqaa isaaniitiin bitanii fi asitti mana ijaaranii fi yoo eegan baay'ee bareedadha. Boriftaan karaakkaramuu hin danda'u. Maaliif yoo jetta maqaa isheetiin bitameera. Sirriidha. Maqaa isheetiin bitamee waan jiruuf maatiin boriftaan maqaa isheetiin bitee kaafii waraqata gaafa dhufe waraqatatti kennaa fi kanaa booda shakkiin hin jiru mana ishee keessa jiraachaa hojii ishee hojjechuu ni dandeessi yaada jechaadha. Malee ganaa miliyoona 2 miliyoona 3 1,800 kana qabaaddeetanii katamaa qixxa lamaanii bitadha jedhame yoo ta'u bitamee nu hafuu danda'a. Maaliif yoo jetta dabalaa deema katamaan. Tokko dhanii lama jedhu waan ta'eef tuffachuu miti oddoo fedhii ofii jiru oddoo nan jiraadha jedhamee yaadamu maatii ofii naa biteedhanii maatiitti ergatan maatiin bitee fi mana ijaaree fi eeguu ni danda'a jedhee yaada. Galatoomii yaada keetii fi egaa akka deebii argatte obboleettiin keenyas jedhee yaada obboleettii keenya bichaa miti namoota nama baay'eefuu barumsa ta'a keessattuu waa'ee jireenya biyya keessatti wal qabatee qarshii qofa amanatanii galuun baay'ee ulfaata. Arginee jirra nus waan ta'eef iyyuu jechuudha jireenya kana arginee jirra qarshii fuunee gallee uumaa faayidaa isaan agarre garuu kan itti hafne manumaadhaan jire kanaafuyyuu kan akka manaa hin jiru wanna feellee waggaa ta'e dhabdus argattus hojii itti milkooftus itti milkaa'uu baattus manuma keetti mitiire kanaafuyyuu mana kiraa ijoollee hiriyoota baay'ee nan qaba kan mana kireeffatanii hojjechaa jiran jijjiirama maalii akka jiru kanaafuu obboleettiin keenyas of eeggannoo warroota biraatiifis immoo baay'ee of eeggannoo barbaachisa qarshiitti qofa amantanii galinaa ofitti amana hunda caalaa immoo gaafa ofitti amananiidha kan murtoo mataa keetii of murteeffachuu hin danda'e jiraachuu hin dandeessu baay'ee ulfaata kanaadha nagaatti yaa jennaarra. Bakka jirtanitti nagaa isiniin jenna galatooma komitii fi sheer gochuu yaa hunda gatiina jechuun barbaada fuulduratti immoo yaa diraamaa manaan qabannee ni yaanna ni hojjenna. Na baay'ee komentis kennaa jirtu sheeris godhaa jirtu baay'ee galatoomaa isin jechuun feena. Komenti kan jiru immoo dogoggora keenyas achumatti nu barreessaa waan itti fuulduratti waan isin hojjennu barbaaddanis jechuu barbaadan waan isin hojjennu yoo barbaaddan achuma irratti nuukaa baay'ee isin jaallannaa bakka jirtanitti turtii gaarii isin